Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni maatii mastuutuu taataan hundumti keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis akkam jirtu nagaa jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyo akkasumas akkam ooltanii nagaa ooltanii ani nagaa kootanulee galata waaqayyo hunduma keessaniifu warroonni nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu warroonni amantii musliimaa amantii ortodoksii taatan hundumti keessanuu bakka jirtanitti nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis kan segidatii keessa jirtanis bakkuma isin jirtanitti nageenyi jaalalli araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha nagaa ooltanii ani nagaa kootan oolee galata waaqayyo akkasumas yaada ajaa'ibaa wayii sin barumsas gootanii irraa fudhachuu dandeessu yookiin immoo akka fedha keessanittis dhaggeeffattanii karaa fedha keessaniitiin irraa fudhachuu dandeessu jechuudha. Akkasumas obboleewwan koo dhugaa waaqayyo jechuudha yeroo tokko tokko nu warroonni fakkeenyaaf shamarran biyya Arabaa jirru yeroo baay'ee Itoophiyaa keessa taa'anii shamarran biyya Arabaa nuun jedhu. Shamarran biyya Arabaa yoo nuun jedhan kana shamarran biyya Arabaa jaalatteeti wati kan biyya baate anis atis hundumti keenya ni beekna giddii biyya keenya keessaa nu baase dhugaa rabbi tokkoffaa yeroo sadarkaa daa'ummaatti sadarkaa dargaggummaatti yoo biyya baane haadha keenya abbaa keenya obboleessa keenya obboleettii keenya ollaa keenya gannee biyya baane warroonni immoo horomaniitti daarii qabanoo fakkeenyaaf haati biyya baatu tun micayyoon tun daa'ima qabdii abbaa manaa qabdii warra abbaa manaa warra ishii fira ishii biyya ishii wantoota baay'ee gattee biyya baati garuu hoo warri Itoophiyaa keessaa maal nuun jedhu shamara biyya Arabaa nuun jedhu maqaa addaa garuu isaanitti shamara biyya Arabaa nuun jechuu isaaniif maqaa gadi xiqqaa wayiitti qabanii ittiin yaa immoo shamarran biyya Arabaa ta'uu keenyaaf dhugaa waaqayyo baay'ee tokkoof galateeffama maaliif nu bakka kanaayyuu geenyee waan akkana arguu keenyafiifiyyuu hojii akkanaa fakkeenyaaf hojii adda addaa kana hojjennee ta'u biyya keenya maatii keenya haadha keenya yookiin abbaa keenya yookiin tidaarii keessaa dhufne san duraan tidaarii gadi bu'aa keessaa yoo dhufne tidaarii gadi bu'aa sanirraa immoo tidaarii xiqqooshii ol jedhe wayii hojjennee biyya keenyaatti galuu keenyafiiyyuu beektu yeroo baay'ee waaqayyo hin galateeffan galanni isaa haa ga'u waaqayyo fayyaa nuuf kennee harka luka keenya ija keenya qaama keenya guutuu fayyaa nuuf kennee hojjennee maatii keenya jijjiirree of jijjiirree galuu keenyafiifiyyuu waaqayyo hangalatoomee haa ta'u yoomiyyuu oolman isaa waaqayyo bakka hundattuu amantii kamirrattuu maa hin taane waan tokkicha waan kan galatoomee haa ta'u jennee osoo waaqayyo galateeffannee dasna jedha. Inni lammataa dammoo maal seetanii warroonni Itoophiyaa keessa jiran hin yaadan dhugaa rabbi namni takka akkam yoo siif yaadan haati kee abbaan kee obboleessi kee obboleettiin kee yoo siif yaadan malee warroonni Itoophiyaa keessa jiran ittuu warroonni abbaa manaa kee yookiin hiriyyaa kee kan ta'e huni hin yaadu maaliif garuu maaliif nuuf hin yaadu nu bar shamarri biyya Arabaa tun bari jaalanneetii moti bari kan biyya keenya baanee biyya Oromaa keessatti biyya Sigidatii keessatti nu bar jaalanneetii moti kan haadha keenya abbaa keenya obboleessa keenya obboleettii keenya qe'ee keessaa guddan yookiin yoo shamara takka deenyee dhufne yookiin ilma dhiiraa tokko yoo deenyee dhufne bari akka ormaa sanitti bara akka warra Itoophiyaa keessa jiru sanitti shamara yoo dura shamara qabaate biratti ilma dhiiraa tokko da'uu wallaalleetii moti bara yoommoo dura ilma dhiiraa qabaanne biratti intala shamara takka da'uu wallaalleetii moti bara kan biyyaa baanee biyya ormaa keessatti gubachaa jiru fakkeenyaaf mee shamarran biyya ambaa keessa jirru mana ambaa keessa jiru nyaata akkanatti lafa godhannee yeroo nyaachuu hennu maalluun jedhu fakkeenyaaf warroonni mana daa'imaa keessa jiran ani mataa kootiin mana daa'imaa keessa hin jiru garuu anuyyuu mana hin jiru kana keessatti fakkeenyaaf osoo nan nyaata lafa godhadhee nyaachuu hedu sini yookiin maankaa nuuf fidu naan jedhu yookiin bishaan naaf fidu naan jedhu yookiin wanta akkanaa naaf fidu naan jedhu garuu sa'aatii sanitti nyaata kootirraa ka'ee tanan wanta kana itti kennuuf deema kana hunda nu dandeenye biyya ambaa keessa jirra warroonni mana daa'immanii jiranoo fakkeenyaaf micayyoon tun daa'imman wajjin kaachaa ooltee daa'imman wajjin raafa'aa ooltee kasaan bu'aalaa
kaas dirqama kaa nyaattu malee jiraachuu hin dandeenyu. Nyaachuudhaaf yeroo ishee nyaata lafa godhattee afaan takka afaan godhattee afaan lammataa yeroo nyaachuu hedduu yookaan madaamii yaama yookiin namicha mana keessa jiru yaama yookiin daa'ima takkatu yaama yookiin daa'ima tana mana fincaanii seensisi jedhuun yookiin daammoo nyaata kana kootu nyaachisi jedhuun yookaan suuqii buu heddi suuqii deemee bu'i jedhuun garuu micayyoon tun akka nyaachaa jirtu argaa jiru. Dirqama nyaata kana nyaattee fixiitoo saniin booda mana fincaanii seensisi daa'ima kana taphachiisi daa'ima kana nyaachisi daa'ima kana obaasii hin jedhan. Ishiin gana nyaata ishee sanachitti gattee qadaaddee akkamiyyuu yoo akkam ta'eyyuu qadaaddatte achumatti gattee immoo biraa deemti. Ganaa deemtee waan goote san gootee xumurtee itti deebitee nyaatti. Nyaata kana oo'aan nyaatti qorraan nyaatti. Kana muluu keessa darbaa jiraachaa jirra biyya ambaa keessa. Maal ta'a osoo nuuf yaadan warri Itoophiyaa keessa jiru? Maal ta'a osoo hiriyyaan keenya yookiin abbaan manaa keenya yookiin namni Itoophiyaa keessa jiru? Maal ta'a osoo nuuf yaadanii? Nu barteenyetii nuti kan maallaqa kana finnu, nu barteenyetii nuti kan waan kana finnu. Garuu maaliif kana hunda jettallee naan jechuu dandeessu? Sababa qaba. Sababa nani kana muluu isiniif kaasee isiniif jedhee fi micoo goddanyaa xiyyaa takkatu jira. Garuu micoo tanaan nama biyya tokkooti muti online irratti ol baranne garuu mu online irratti ol baranne micoo tana akka hiriyaa kootiitti shilaala akka hiriyaa kootii yookiin akka buleetti kootiitti ilaalte naasoftii bakka wantoota qalbii kana waliin hosuma haasofnu micoo tana waliin guyyaa dheeraa waliin turre jira. Micayyoon tuni akkuma carraa wannoon naan jette profaayilii ishee irra suuraa godhattee jenna. Achumaan story ishee jala galee libbi qirsii tuqee fi kennee kuni bar hiriyaa kooti achumaan naaf deebistee kuni bar hiriyaa kooti akkanatti mucaan kuni warqatan erganaan jechaa jirra. Iddootti dhufnee naannoo waggaa tokkoo guunnee jirra. Amma maatii kootiin beeksisaa maatii keetan beeksisa inni naan jennaan ishiin jedheeni naan jette jenna shaggaadha maal ta'aree yaa beeksisi maatii kee yaa beeksisuuti jaalalli dhugaa yoo ta'e takkitti dhufaa jaalalli dhugaa lama hin dhufu maal ta'aree shaggaadha hin jedhen. Shinaan jettee micoota wajjiniin osuma waliin haasofnu ani naannoo torbee tokkootiif irraa fagaadhe micoota irraa fagaadhe jedhee kasasaan akkuma carraa engadda jechuudha online irra jirtee dawwaleefi jennaan silkina jalaa kaasuu didde achumaan deebisee ammallee dawwaleefi jennaan ashaangulleetii muufattuun irratti ergite. Maal taate ashaangulleetii muufattuun irratti ergite jedhee sagalee xiqqoo takka qabee fi anis ittis hin dubbanne kaza maalaan jetti deebite bara akkanatti riyyaan kiyya waraqata nan erganaan jedhee waraqata erguudhaaf waliin mari'annee kaane maallaqa naaf ergii maallaqan ittiin guyyaa waraqanni argamu maallaqa ittiin deemu sanaaf erginaan jedhee sanirratti sababa sanirratti ollollee naan jette. Achumaan na ittiin kolfe ani qalbii haasoftisse jenna maanatti kofalta natti hin kolfini ani bar dhugaa sitti haasa'a naan jette. Jennaan achumaan nani qooyin jedheen kaane ani wanta beeku tokko sin jiru sila ta'eef qooyi maallaqaaf si jaalate moo jaalala dhugaaf siif qaba namni kuni dura maaliif keessa guutee hin gaafatini jedhee ani gaafanna maallaan jedhe maaloo bar kaleessaa miti kanatti dhufe kalee naannoo waggaa tokko waliin haasofne naannoo waggaa tokko akka waliin haasofnu kana omaa wanni inni naan jedhe tokko hin jiru achumaan miila faasigaa kana maatii isaa bira taa'ee maatii kiyya biran jira sa'aatii inni naan jedhutti maatii keetiin nagaa naa jedhi jennaan inni maazariin koo si dubbisuu barbaaddi naan jedhe. Cumana maatii isaa kan maazarii isaatis faazarii isaatis obboleewwan isaa hunda dubbisee ati bakka har'aan booda micayyoo keenya ati intala keenya isaan naan jedhanii sa'aatii isaan naan jedhanii cumana jarri kun na jaalatanii jiru jedheetuman bakka zimmi jedhee booddee waraqata maatiin koo waraqata erginaan jedhanii jedhee kazaani gaafa waraqata erginaan jedhanii ishii jedheeni amma immoo as deebi'ee maallaqa erginaan jedhee.
Jena akkamitti guyyaa duraa maatii keetiin ol si beeksisee amma immoo deebi'ee maallaqa ergisiin jedhaan. Namni kun egaa jaalala dhugaa siif qabaate maaliif akkana siin jedhaa jenna ani maalan beeka ani jedhe. Maaliif garuu dhugaa waaqayyo jechuudha. Maaliif warroonni dhiiraa maaliif akkana gootu obboleewwan keessan. Shamarreen tun bara obboleettii teessanii, shamarreen tun bara dhiiga keessanii, shamarreen tun bara haadha keessanii osoo beektu viidiyoo wayiitti irratti jechuudha maal jedhe seete. Shamarri jedhe osoo haadha manaa koo hin ta'iniin dura haadha kooti irraan obboleettii kooti irraan haadha manaa kooti borummoo intala kooti jedhe. Maaliif jechi kuni akkuma dura jedhe san duraan dursitee dubartiin kun haadha isaati mucaa kanaaf deebitee maal taatee fi obboleettii isaa tiruu tokko wajjiniin buraafataniitoo dhalatan. Lakkuulee dhalachuu baatu tiruu tokko keessaa baata jechuudha. Garaa haadha tokko keessaa eegga baate tiruu tokko keessaa baate yookiin ilmaan abbaa tokkoo yoo taate ilmaan nama tokkoo jechuudha. Deebitee hoo dubartii kana eegga fuute jireenya kee waliin uumte dubartiin tun bara haadha manaa kee ta'uun ishii mistira keeti. Fakkeenyaaf mee amma waa waaqayyo dubbachuudhaaf shamarri takka haadha ofii wajjiniin yookiin obboleettii ofii obboleettii ofii abbaa ofii wajjiniin akka garaa isheetitti hin haasoftu egaa umurii waggaa 12 eega dabarte garuu abbaa manaa ishii wajjinoo wanta barbaadde haasofte wanta barbaadde qalladdee taphattee wanta barbaadde goote abbaa manaa ishii yookiin hiriyaa ishii kana wajjiniin garuu borgoo haadha manaa isaa kanarraa intala shamaraa argata ilma dhiiraa argata. Zooree intalli isaa sunis akkuma mucattii tana haadha manaa godhate kanatti intalli isaa kunis immoo baatee gandaaf haadha manaa gandaa biraa ta'a. Maal ta'a akkanatti osoo yaadne warroonni dhiiraa jechuudha. Maaliif kana muluu jettillee jettanii nattillee hin qabaminaatu yeroo baay'ee warroonni dhiiraa nu miidhaa jirtu maaliif nu miidhu yookiin narras ga'ee jira ta'a. Yookiin boros narra gaata yookiin obboleettii koo yookiin hiriyaa ta'u akkuma amma hiriyaa tiyya tanarra ga'e hiriyaa tiyya biraatirrallee ga'uu danda'a. Maaliif akkana nu gootu warri dhiiraa? Maaliif jireenya obboleewwan keessanii balleessitu? Akka haadha keessaniitti ilaalaa shamarree biyya hambaa jirtu kan akka obboleettii keessaniitti ilaalaa shamarree biyya hambaa jirtu kan akka boru gaafate daarii godhatte intala keessatti ilaalaa shamarree haadha manaa godhachuu barbaadan tan maaliif biddeen isheetti taphattu? Maaliif carraa isheetti taphattu yeroo baay'ee jechuudha. Shamarri bar eenyu olittu shamara jechuun obboleettii ofii haadha ofii ta'u haadha manaa ofii hin ta'in akkasii isiniin jedha. Haasa'allee isinitti baay'isee jira. Hundumti keessanuu guddaanaaf galatoomaa yoon balleessellee dhiifama naaf godhaa. Yaadni kan koo kanuma yoo yaada qabaattan kana naan jiraa yoommoo siniif ta'es immoo barumsa siniif ta'a. Obboleewwan koo kan shamarraniifis kan dhiiratis dhiira maallaqaa jedhee sin jaalatu hin jaalatina. Dhiira jaalala dhugaa siniif qabu siniif kennu jaalalli gisee takka dhufa. Jaalalli gisee 2-3 hin dhufu. Jaalalli takkitti dhufa. Nama tokko jalqaba jaalatti taanaan namni biraa osoo warqiis qabaatee osoo qabeenyas qabaatee namni biraa uumaa isinitti fakkaata. Akkuma shamaraa sanitti isinis ta'amee warri dhiiraa akkuma shamarri nama tokko jaalattee nama tokko kan lubbuu ishii dabarsitu yookiin jireenya ishii keessatti gaddaan jiraatu san isinis mee shamarree takkaaf jedhaatu jireenya keessan keessatti takkaaf jedhaa jiraadhaa takkaaf jedhaatu waan hunda agarsiisa. Akkasii isiniin jedhaa. Yaadni koo har'a akkanuma akka immoo walitti deebinee dhufnutti guddaanaaf galatoomaa. Hunduma keessaniif barumsa isiniif ta'a jedhee tanan jira isiniin jedha.